finciltoota Tigraay waliin araara kan buusan ministeerri muummee Abiy Ahmed naannoo keessa dhalatanii fi hundee siyaasaa paartii isaanii ta'e keessatti garuu rakkoon nageenyaa hammaatee itti fufeera. Ajjechaan booda kana keessumaa hidhattoota Amaaraan godinoota Wallaggaa fi bakkeewwan Oromiyaa daangeessanitti hammaate muffii uumee dargaggoonni aangootti bahuu isaanii tumsan mormii ibsachaa jiru. Miseensonni paarlaamaa miseensa dhaaba biyya bulchuu ta'anii fi Oromiyaa irraa filataman akkuma Tigraay Oromiyaa keessas nagaan akka bu'u ifatti gaafataniiru. Adeemsa hin baratamne kanaan miseensonni uummata isaan fileef sagalee ta'uu dhaban jedhamanii qeeqamaa turan si'achi akka dubbatan ibsan. Marii erga taasisaniin booda xalayaa fuula 3 qabuu fi qabxiiwwan 10 irratti wal ta'an ministeera muummee Abiy Ahmediif erganiiru. BBC'n addatti qindeessaa miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa Oromiyaa irraa filataman gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoo Daggafaa waliin turtii taasiseera. Gargaaraa Piroofeesara Buzaayyoon godina Wallagga Bahaa buufata filannoo aanaa Jimmaa Arjootti filamanii paarlaamaa seenan. Ammayyuu taanaatu gaafate. Bakka bu'aa uummataatti yaaddoon uummata keenya nuufis yaaddoo keenya furmaata atattamaa barbaadaa jenneetu kan nuti keenya jechuudha. Kanaaf maaltu itti aana waan jedhu nuti callisnee dhiisna osoo hin taane itti deemna jechuudha. Nuuf amma kan jalqabaati nuti akka miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa marsaa 6ffaa Oromiyaa irraa bakka buunetti haala kanaan walitti dhufnee mari'annee ibsa akkasii baasuun nuuf kan jalqabaa waan ta'eef nuti dhimma biraa hin qabnu. Dhimmi keenya dhimma uummata keenyaati. Uummata keenyatu nu filate. Kanaaf sagalee ta'aniif jechuudha. Sagaleen kun immoo sagalee akkasumatti lafatti hafniti. Hojiitti hiikamuusaaf immoo tokko tokkosaa ni hordofna jechuudha nuti. Kanaaf furmaata argataa jettanii abdattu akkasii yaada keessan akkasii nu barre. Sirriitti argachuu qofa miti. Sirriitti argata. Uummanni keenya nagaan argatu taanaan nullee achuma keessa maal goona achi keessaa nutis. Wanna gaarii naa kaaftan miseensonni mana maree keessumaa naannoo Oromiyaa irraa bakka bu'oonni paarlaamaa federaalaa seenan sagalee uummataan ta'anii rakkoo uummataan dubbatanii uffatuma aadaa uffatanii gartaa wedhanii siin qeequ wanna akkasirra deddeebiin argaa turre amma maaltu dhalate naanaas dubbachuutti kaatan jedhanii kan gaafatan jiraachuu malu maali deebiin keessaa? Aartii mormaas yoo ta'e eenyullee yoo ta'e disipiliinidhaan bulaa, dambiidhaan bulaa, sagantaadhaan bulaa isa kanaan deema jechuudha malee qofaatti bahee namni tokko iyyuu hin danda'u jechuudha. Waan dursitee irratti waliigaltuutu jira. Akkamittiin uummata kana fayyadna jettee irratti waliigaltaa adeemsa paartiitiin raawwatamaa. Huccuu aadaas haa ta'u, suufiis haa ta'u uffannee dhaqnee harkatti baasuun waanuma sirriidha jechuudha. Namoota keessoo paartii hin beeknetu isa kana jedhaa jechuudha. Haa ta'u garuu waan amma sitti kaasne kuni yeroo normaal kondiishinii ta'ettidha kan ibsaa jiru. Haalli amma keessa jirru garuu tokko kan kaleessa qabsoo barsiifne daangaa cabsee yeroo itti uummata rukutu keessoodhaan immoo duraanuu rakkoon nageenyaa dhibee yeroo itti uummanni gar malee rakkatu haala kana callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Daangaan Oromiyaa yeroo itti sarbamu haala kana callisnee ilaaluu hin dandeenyu. Rakkinni kun uummata keenya irratti dheerate. Kanaaf karaa seera baasuu qofa otoo hin taane sagalee taanee jiraachuu mul'isuunis uummata keenyaaf abdii guddaa qaba. Uummanni keenya bakka bu'aan achii qaba akka jedhuufi dhimmi kun immoo bakka bu'aa qabaachuu qofa otoo hin taane akka sirriitti galma ga'u waan beeknuuf kanaaf eegalle malee taphaayyuu eegalle bitu sagalee waan qabnuuf jechuudha. Kanaaf amma adeemsi eegaltan kun furmaata fiduu danda'a, mootummaa irratti dhiibbaa fiduu danda'a jettanii yaaddu? Dhiyootti fida. Turuu otoo hin taane dhiyootti fida. Kan kaafne sitti waan adda ta'e hin jiru. Waan karoora mootummaan qabate irraa adda wanni kaafne hin jiru jechuudha. Waan mootummaan kaasedha. Rakkoon nageenyaa ulfaataan jiraatus Oromoon bakka yaade ga'ee jira. Lagas ce'ee jira. Injifachuu Oromoo sirriitti beeknaa jenne. Garuu immoo haalota adda addaatiin keessoodhaan wal sakaaluudhaan alaan duraanuu diinonni Oromoo kan kaleessa jibba Oromoo irratti qaban kun walitti dhufanii Oromoon akka nagaa dhabu taasisuun sirrii miti jennee tokkummaan Oromoo barbaachisaadha. Oromoon keessaan waliigaluu qaba. Oromoon wal qooduu hin qabu. Gandaan amantaan wal qooduu hin qabu. Oromoon tokko yoo miidhame inni kaanis walumaan miidhama. Salphachuun Oromoo tokko salphachuu Oromoo birooti. Kanaaf waliin taanee nagaa keenya eegsifannee itti fufuu qabna biyya kana keessatti. Akka mootummaatti immoo nagaa kana fiduu keessatti paartiin mootummaan bakka bu'aan uummataa callisuu hin qabu. Nagaatu nu barbaachisa jedhee waan irraa eegamu bahuu qaba. Hundumtuu gahee isaatiin jennee akka bakka bu'aa uummataattiidha kan nuti gahee keenya bahaa jirru. Gaheen kun immoo akka milkaa'u fakkiin qabnu waan hin xumuramin eegallu waan ta'eef jechuudha. Paarlaamaa keessatti gaafas yeroo mari'attan miseensonni paarlaamaa argaman meeqa ta'u gaafa roobii jechaa qiyyaa? Almost harcaatiin tokko jiraatus gara 80 inni. Akka hubannoo kiyyaatti rakkoon ijoomma Itoophiyaa keessa jirus sanuma Oromiyaa dabaletti rakkoo nageenyaati.
Wanni ijoo isin gaafattan mootummaan lammiilee akka tiksu daangaa akka tiksu akkasii. Kanuma daangaa heerri mootummaa kabajamu kana kan nuti kaafne keessatti nagaadha. Waa hundumaaf bu'uurri nagaadha jechuudha. Nagaan immoo xiiqii wal qabdee wal morkattee hin dhufu jechuudha. Teessee mari'attee nagaa fidda jechuudha. Kaabatti akkamitti dhufe? Oromiyaatti maaliif dida? Hin didu jechuudha. Kanaaf uummataaf jettee waa dhiistaati. Rakkachuu uummataa laaltee waa dhiista. Rakkachuu uummata kee laaltee bakka kabaja qabdu ofirraa dhiifta. Rakkachuu uummata kee laaltee aangoo dhiista. Rakkachuu uummata kee laalteetu nagaa fidda malee tokko mo'uudhaaf shaampiyoonaa ta'uudhaaf miti jechuudha. Nagaa yoo yaaddu uummataaf yaadda. Uummanni kun nagaan bahee hagalu yoo jette aarsaa kafalteetu nagaatti deemtaa jechuudha. Roodiyoo as manneen barnootaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessatti alaabaan Oromiyaa akka hin fannifamnee fi faaruun alaabaa Oromiyaa akka hin faarfamne mormii jiruun barsiisotaa fi barattoota Oromootaan irratti miidhaan raawwatamaa jira. Kaayyoon mormii kanaa ammoo manneen barnootaa Finfinnee keessatti argaman keessatti alaabaas ta'ee faaruun alaabaa Oromiyaa humnaan nurratti faarfamuu hin qabu kan jiru bu'uureffachuun gaggeeffamaa jira. Manneen barnootaa birootti ammoo hokkara keen foddaawwan mana barumsaa caccabuus poolisiin ibse. Haa ta'u malee mootummaan dhimmi kun dhimma fedhii biraa wal qabatu jechuun ibsuun alatti ejjennoo kamuu fudhachaa akka hin jirre ibsan. Gurmuun kunneen iddoowwan alaabaan mirmirfamuu fi iddoowwan barnoonni afaan Oromoo itti hin kennamnettis nama Oromoo irratti miidhaa geessisaa jiru. Aangaa'onni magaalaa Finfinnee gama isaaniitiin kana mormuun bakka alaabaa fi faaruun Oromiyaa faarfamu bakka barnoonni afaan Oromoo kennamu qofatti gochaawwan jibbiinsaa kun raawwatamaa akka jiru himan. Miseensa paarlaamaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Kiristaanaa Taaddalaa aangaa'onni waa'ee mandara tokkoo faarfadhaa jedhanii dirqisiisuun ijoollee ammoo lakkii waa'ee biyyaa faarfannaa sababaa jiruun mormiin ka'u ibsee jira. Manneen barnootaa mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti faaruun alaabaa Oromiyaa akka faarfamu akkasumas alaabaan Oromiyaa kan federaalaa wajjin akka fannifamu erga taasifame bubbulee jira. Haa ta'u malee yeroo kanatti mata duree falmii akkasumas kana sababeeffachuun reebichi barsiisotaa fi barattoota sabaan Oromootaan irratti maaliif akka ta'e ifaa miti. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanach Ababee fuula miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti akka barreessanitti magaalaa Finfinnee keessatti afaan Oromoo barsiisuu waggaa 5 dura bara bulchiinsa Adawaa akka eegalee fi gaafii uummanni Oromoo kaasaa tureef deebii kennuuf hooggansa yeroo sanii tureen akka murtaa'e kaasan. Jiraattota magaalaa Finfinnee wajjin marii gaggeessuun kan barreessan aadde Adaanach dhimmi kun akka waan har'a eegalee fi faaruu alaabaa naannoo tokkoo dirqaman akka waan barattoota irratti fe'ametti qaamoleen dhiyeessan burjiijii uumuuf jedhan. Dhimma alaabaa fi faaruu alaabaa Oromiyaa gaafii jiraattota magaalaa Finfinnee akka hin taanee fi ajandaa qaamolee marii nagaa mootummaa humnoota Tigraay waliin taasisuu isaatti hin gammanne uuman akka ta'e dubbatu itti aanaan hoogganaa kominikeeshinii magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Salamoon Dibaabaa. Qaamolee marii nagaa taasifametti hin gammanneetu jidduu garagara goona jechuudhaan dhimma alaabaa Finfinnee keessatti ajandaa gochuu barbaadaas jaan. Magaalli Finfinnee jiddugala hawaasa idila addunyaa fi iddoowwan imbaasonni biyyoota garagaraa jiran waan ta'eef asitti jeequmsa yookaas xiyyeeffannoo addunyaa arganna maqaa jiruun kana gochaa jiranis jedhan. Aadde Adaanach gama isaaniin akka jaanitti ajandaa waggoota 5f ture akka waan hooggansi haaraa fidee fi ajandaa haaraa fakkeessuun sabni tokko saba biraa irratti olaantummaa fiduuf waan hojjetamaa jiru fakkeessuun yaadni dhiyaatu gonkumaa fudhatama akka hin qabne jiraattota magaalaa Finfinnee wajjin marii gaggeessanii walii galuus ibsanii jiru. Faaruun alaabaa Oromiyaa manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti waggoota 3 dura kan jalqabe ta'us amma ta'ee jedhanii jeequmsa kaasuuf akka ajandaatti akka itti fayyadaman dubbattee jirti. Kanumaan wal qabatee waajjirri kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee muddee 12 fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbattee akka ibsetti namoonni naannoo manneen barnootaatti hokkara kaasuun shakkaman 72 to'annoo jala oolanii jiru. Manneen barnootaa 403 keessatti afaan Oromoon barumsi ni kennama. Waggaa 5 dura magaalaa Finfinnee keessatti manneen barnootaa afaan Oromoon barsiisan 4 barattoota 8,000 galmeessuun hojii eegaluunis ni yaadatama. Sana booda manneen barnootaa kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galuudhaan manneen barnootaa mootummaa magaalattii keessatti argaman keessatti kanneen afaan Oromoo barachuu fi fedhinnaa sirna baruu fi barsiisuu qaban ta'uudhaan itti fufee jira. Sana booda manneen barnootaa kun bulchiinsa magaalaa Finfinnee jala galuun manneen barnootaa mootummaa magaalattii keessatti argaman keessatti kanneen afaan Oromoon barachuu fedhanii fi sirni baruu fi barsiisuu eegaluun itti fufee jira. Magaalaa Finfinnee muraasa keessatti tibba kana mormiin dhaga'amaa ture. Mormiin kunis faaruu alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wal qabatee akka ta'e hubatameera.
Yeroo dhiyoo'as manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessatti alaabaan Oromiyaa akka hin fannifamnee fi faaruun alaabaa Oromiyaa akka hin faarfatamne mormiin gaggeeffamaa ture. Mormiin kunis gara hokkaraatti jijjiiramee qabeenyarra malaa qaqqabsiiseera. Manneen barnootaa magaalaa Finfinnee keessa jiran 557 keessaa mana barnootaa 403 keessatti barnoonni afaan Oromootiin kennamaa kan jiru yommuu ta'u, faaruun alaabaa mootummaa naannoo Oromiyaa kunis manneen barnootaa afaan Oromootiin barsiisan keessatti kan faarfamudha.